Hintu kwani? Maal? Siif hintu kwaatir? Akka isaan na nagarre? Wallahi. Yusuf na nagaru qatti? Hala. Yusuf diimaan sana na Si nagaru? nagaru? Ani sii godhu? Laa. Laa siif hin godhu. Akka namni maraate kun likka mandara. Adduma agarsiiftu Ani kun. yoo siif hin godhu. Una nama maraata ijoolleen tokkuma yaabdanaatu waan Khalas kasaariyaan. naa godhi naa Siif godhi. hin godhu. Naa godhi. Khalas. Hajaa khayr faayo haa baafna. Eessa deemne? Asirraa baafna waamu. Khaynu. Gaara mana yeroo Yusuf deemne? Mana Yusuf gaara garteemi. Isii goda gaaraa sana liinaa goda gaaraa sana garteemi. Hallayyaa sana darbu kan hallayyaa sana darbine Yusufichitti isii liinaa barbaadee jiru baami. Isii. Ati immoo fuula si fuuleemi. Hajaa khayr amma liinaa maal foon beekta? Goda hallayyaa namni akka hin beekne. Hallayyaa galchuu. Liinaan tabe? Liinaa moo? Liinaan laalu jaartii Yusuf sana talmaan sadii dhalee ibsan. Talmaan sadii dhalee ibsan. Laa. Jaartiin isaas hin jirtu. Eesir. Hin jirtu. Ilmaan isaa dabaree. Ilmaan isaa fidee Yusuf. Isinii ilmaan sadii qaba jeemi? Yaa fi maraatee jirti khalaas faayo siriin si samuu jirti. Inni ilmaan sadii qabaati hin jenne? Sadii qaba. Jaartiin qabu reetu keessaa. Maa isaa dhalee ilmaan yoo jaartiin qaban. Beekan ilmaan. Ati khalaas asi basitti akka siin fuulee khay maas hayya. Naata jedhe? Dhiis biraa dhaqini. Khay baay'oo baattu. Liinaa ta'uun gaara galchuu fedha godhatti. Si liinaan jaartii seesanii diiman. Jaartii seesanii. Inni jaartiin qabu siin hin jenne ilmaan qaba malee. Ilmaan isaa fidee ilmaan ofirraa qotee fide. Wajjin ijoollee. Kootu. Ani eessan dhaqaa biqiltuu Ansi bareedu ture. leenjii salaal yoo dubbii goote. Maal ittaan? Ay sin ajjeesatti sanuu kan fattas kan inni raafe. Itti khay baaltu itti khay. Koo kaatuba ni raafee hin deemaan mana kanaa. Meddee muchuu bareedduu si bitee Itti nagartu. bareedduu. Itti khay amma daawwattu keenya maaliif? Daaba qabdi kaa. Awoo akkanaan. Maallaqa fiyanaa deebisi. Maallaqa fiyanaa deebisi. Haadda keessa jechuu. Hay. Tengah nggak ada lah, maal ta'a. Maaltu kaa ittaayee? Hajaa faayo kottu haati maal ta'a. Maal? Dhaganii waan sitti hin himne. Akkasii daawwattoo sabreetu kan kun akkuma argitanii liinaa Baatu kunaan raabana. liinaa manarraa baasuu yaana ulaa irraa baafnee jechuudha amma yeroo kanuma halkan bariisaaf yaana Inni halkan jajjaamaa ol isaa. mana horoo Yusuf sadiitti ergine jechuudha akka isii waan takka ifin beektu siirii itti goone itti ullee siirii waa hundi itti ullee Yusuf ammoo akkasuma harkachuu hin dandeenye jechuudha saniif liinaa waan kana hundi irratti hojjennee hajaa kottu yalla akka faayo kophee haayatu faayo ulaa irraa bana kottu hojjenne ittiin waan ittiin asuma dhaabbatu bireetti ulaa osoo irraa deema rosa galchu deemna dhaabbu ol gargar takka ittiin faayo waati maal taate. Rifeensa akkanaa san diimaa san gartee sanii siraanaa murtaa ilmoo inni deemu xiqqoo takka gartee xiqqoo sanii naffiti. Rabbi isin deessu ilmoo xiqqoo. Deemaa jira kun. Maal dida rabbi si beekame. Yalla deemati. Maal? Kun guyyaadha. Deem. Deem gabbee Nama deema. harkaan ree guyyaadha. Deem waan. Aseer kana haa qollaan jirtu deem kaa. Deem. Hottee jirti sinna. Ni filataa bar. Hayyee. Yusuf gisee filate. Kaduuba kana irraa harkiftee irraa kuttu maaltu nu kennu? Ijaltaadha maaltu rifeensuma isaatiin barbaadamu Yusuf. Rifeensa Yusuf jechuudha. Hayyaa hayi nu haasina. Hayi Yusuf dheedheeniyaati. Rifeensa Yusuf hin garteemi. Qabdee harkiftee irraa kuttu ittiin si geessaa. Mana isaaniitti si geessaa. Hayi. Hayyaa faayoo hayi. Nu as jechuudha. Hayyaa faayoo amma wanta kan seenu. Amma laal. Rifeensa Yusuf qolli barbaadaa himate faayoo. Yusuf siirii godhuudha. Rifeensa Yusuf fayyadamu. Rifeensa Yusuf as yoon si fidee. Rifeensi isaanii gaara keessaan. Mana irra Yusuf. Yaa fitu mataa liqii irraa ooftee faayoo dhuus jiinka amma kana. Haa soltuu dhiisi haa. Beekaa manni Bar mataa si- gaara keessaani. Mana irra Yusuf gaara maal keessa magaalaa keessa. Laa gaara keessa. Wati yaa waan hin beeku Niin Yusuf beekaa amma waan gaara Yusuf. keessa wallaahi. Faayoo sitti ulee sammuu si jijjiiruu irraa jasbitti jasbaa guddaa. Eenyu? Si. Maa? Maalitti mana irra Yusuf eessa beekte gaara beektaa Yusuf mana irra Yusuf magaalaadha. Laa gaara keessa mana isaanii anu dhagee jiru. Hayyee maal beektaa barra gaara mana Yusuf gaara beekta maal Inni barbaada. dhagara mana kan isaanii gaara keessa hin jenne. Gisee dhayitoo maal godhu? Rifeensa raamurii fi hin jenne isin. Rifeensa maal itti goon? Maal isiniin naan jeemi waan itti goota maal itti himna? Siirii ni beektaati. Siirii hin beektu. Fiinuu jala itti ganaan miti yaa bar. Hangana itti aarsee mee? Kalaas ammatti siirii moo siirii waa nyaatan. Ni dhugan. Ni dhuganii nyaatan. Akka asiira fa'aa agartee bargar fa'aa waan hin gartee fiizaa fa'aa sani. Piizaa wala fiizaa. Dhagame siif hima. Kai kaanatti. San siif sani jechuudha. Yusuf asii bitu gisee bira dhayi. Siiriin sani. Laa anni kayyuusuuf hin nyaaddu. Nyaata Yusufis hin feetame. Wanta kan feetu. Waan nuti isin jenne waliin goota. Obboleettii Yusuf yoo. Kam? Obboleettii Yusuf Khayriyaa. Obboleettiin qaboon Yuusuf. Hee! Akkuma mataa sammuu jijjiiramtee jirti faayuu dhiisa kaa'u malee. Khayriyaan beektu? Si Yuusuf kalmaan sadii qabdu san hin baantanii. Eessan Yusuf galmaa sadii qabu dheeraa. Dheeraa san bar. Eegaa kamataa akkanatti
Sanii miti rifeensa asii qabu bakka tana. Laa sa Yuusufii miti. Yusuf maqaan isaa. Wallaantee itti khalas fame mataa buukee qabu kun kan Yuusuf hin beeytoti diimaa dheeraa rifeensa kan dillabba kubayyaa deemuusan. maggee baandisiin. Laa maggee miti. Yuusuf isanii maal taate toosa. Awwa faayuu nuu ofii meeshaa daldala adda lakkifnaa. Yusuf kaakasiin akka rifeensa qabu sanii bara. Laa sa Maggee baandii bara. Dheeraa kan rifeensa akkana qabu Laa rifeensa asiin qabusan shayitaana maqaa isaa hin kaasinaas. Yuusuf Yuusuf sanii miti nu raawus kaa. Yusuf kaayin. Kubii jana keessu. Kubii jana qaba. Yuusuf laal diimaa san dheeraa. Ayyee. Ka quraana barumsan hin beektu. Aboo suni. Illee qabu san. Sanillee akka feetaa gurtu qalturaan gaanti jenaa dalaydee. Alhamdulillah wanti idile. Suleyman ni beekta. Laa isa Yuusuf. Isa Yusuf. Ayyaa kan nu amma. Suleyman ni beekti. Suleyman Kam. namta kan beetu baay'ee mataa isa diwan. Namuma takka nu beetu. Obboleettii Yusuf hin beektu. Laa ba'u baleetiin qabu. Hin qabu Yusuf obboleetti. Yaa kisi. Rifeensa diimaa qofa qaba malee obboleeyyan Hayyee ilmaa sadii qabaati. Ilmaa sadii san keessa Faayo. ilmoo xiqqoo takka illee naaf ajjeefta akkanas qabdee. Faayo. Dareetti. Ilmoo xiqqoo takka. Faayo bineetti dareetti itti aarsineen. Bineetti dareetti khayi khalas. Khayi nu nyaara. Khayi daaraan tu illee. Diimaa san fidna. Daaraan tu illee dawaa taachuu nabdu darba. Fintu qaani. Maal? Si fintu qaatu. Akka isaan nan agarre. Wallaahi. Wallahi. Yuusuf nan agaru qatti. Khalas. Yuusuf diimaan san nama Si nagaru. Ani si godhu. Laa laa laa. Laa si godhu. Akka namni maraata kun likkuman dalagu. Addunyaa agarsiiftu Ayyoo kunoo. waa si fin godhu. Kuna naa maraata ijoolleen takkuma yaabdanaatu waan akka Khalas saariyaan. khalas. Naa godhi naa Ani si godhi. fin godhu. Naa godhi. Ayyee ammaa sisitti. Khalas. Hayyaa khayi faayo haa baafna. Eessa deemna? Asirraa baafna waamu. Khayi nu. Gaara mana horoo Yuusuf deemna. Mana horo Yusuf gaara garteemi. Isi goda gaara sani liinaa goda gaara san garteemi. Hallayyaa sani darbu qabna. Hallayyaa sani darbine Yusufichitti isi liinaa barbaadee jiru baami. Isi ati immoo fuula si fuuleemi. Hayyaa ka'e amma liinaa maal fuun beekta. Goda hallayyaa namni takka hin beekne. Hallayyaa galchuu. Diinaan tabi. Liinaa moo liinaan laalu jaartii Yusuf sani talmaan sadii dhalee ibsan. Talmaan sadii dhalee ibsan. Laa. Jaartiin isaas hin jirtu. Eesir. Hin jirtu. Ilmaan eessaa dabare. Ilmaan isaa bidiree Yusuf. Isinii ilmaan sadii qaba jeeme. Yaa fi maraatee jirti khalaas faayu siriin si samuu jirti. Inni ilmaan sadii qabaati hin jenne. Sadii qaba. Jaartiin qabu reetu beesaa. Maal isaa dhalee ilmaan yoo jaartiin qaban. Hin beekon ilmaan. Ati khalaas asi basitti akka si fuulee khayi. Khayi nuwaasi hayyaa. Naa tolchite. Dhiis biraa dhaqini. Khayi baay'oo baattu. Liinaatam gaara galchuu fete godetti. Si liinaan jaartiisee sanii diiman. Jaartiisee sanii. Inni jaartiin qabu isin hin jenne ilmaan qaba malee. Ilmaan isaa fidee ilmaan firraa qotee fide. Wajjin ijoollee. Kottu. Ani eessan dhaqaa beekee Ansi huccuu bareedu ture. leenjii salaal yoo dubbii goote. Maal ittaan? Haye sin ajjeesatti sanuu qaanfattu akka inni raafi. Itti kaayi baaltu itti kaayi. Oo baatu wani naa kee hin deemaan mana kanaa. Meeddee huccuu bareedu si bitee Itti nagartu. bareedduu. Itti kaayi amma daawwatu keenya maaliif? Daaba qabdi haa. Awoo akkanaan. Maallaqa keenyaa deebisi. Maallaqa keenyaa deebisi. Haadha jecha huccuu. Kaayi. Allah. Tegaa kaatee dhala laafaa maal taa'e? Maaltu kaayi kaayetu si? Waan. Harka tokko. Barbaadi. Kalaasa. Wali qat godhadhu. Naan fadhu kana. Yaa kisii taadhiisi. Fadhu kana kalaasa. Wafaa yoo itti kaayi kaasee. Kan feedaree. Ol kee itti kaayi kaafaa yoo taa'ini. Hayyaa kaafaa yoo adeemtu kaayi itti kaayi kaa. Kaasiin cufaati. Haala tolaan fidabsan. Itti kaayi yaa kee Hin fadhu anis kana. Wafaa yoo kaayi kaasaatii muka deeman. Maal? Waay. Anis dadhabsiisuu na Kootu siitu fideeme kana. Hayyee kabiraati si Hayyee bareedaan as kana. Uno. Bareedaa asitti cufaadhaa miti. Taasoo kaafaa. Hin fadhu kana. Qarshii biraatti si dabala Laa uffata hin godhu. fadhu kana hin fadhu. Abdallaa kam godhu walii qollafeetu itti kanaaf. Aangoo waan oli qollaftee taa'anidha. Yaa kee biraa dhageessi biraa waan ta'a. Kalaas hin fadhu kana jee atummaan kaayyadhu. Akka bareedula akka cululuk jaalallaa. Laa kana hin fadhu ani. Kakkatti asiin cufaa san hin garre. San hin fadhu. Hayya deem fidi baaltee biroo. Deem. Hayya dafii haa mana kaan keessaa dafii fidi. Hayya kaafaa yoo ni ba'a. Kana garaa qullaa gootanii an qullaan isin deema. Huccuu kana irraa baasii waa. Amma warra Yusuf si ergine warra Yusuf ka gaaraa dan garteemi. Ni beektaami. Achi si ergine. Eegaa Yuusuf mataa muukii qaba. Sani. Akkanatti kana dhaabbisan. Gabaabaa. Laa diimaa dheeraa sanatis maal taate sa? Yaaboo intalatti maggee baantaa bara afaan Oromoon beektu. Maggeen kami Yuusuf isanii atis afaan Oromoo kana Harkachi kan amal taate immoo ulee harka kanya jirti. Daawwatu kan ifuu waan takkeef hin beektu jechuudha. Liinaan amma caal taatee jirti. Saliinummaan if hin beekne tumtamii. Gaara galchine. Naayii meejee naasooyini. Hayya takaa afaa yoo ta'e. Naannoo keessa. Hayadhu. Huccuu aalee siibnela. Hin fadhu kana.
Laa kana inni kaayyatti jaalatte bitee obbalee. Yoo garaan cufaate malee. Eegaa garaa cufaadha. Hayyaatti kaayi kafaayu. Naan. Yalla. Warra Yusuf seenaa. Mana kanaaf hima isa kana. Hin feetu. Maajinni sin akkaafte. Hayya warra Yusuf si galchinaa leena dafi. Gaara keessa. Warra Yusuf san dheeyite rifeensa irraa kuttee fiddee. Yusuf badheeraa sanii. Rifeensa Yusuf san irraa kuttee fiddee siirii itti goona. Diimaa sana. Rifeensa isaa san gartee. Diimaa sanii miti. Rifeensa isaa san gartee. Akkanatti irraa kutta. Rifeensa isaa akkanatti irraa kutta. Akka dila dhaabbatu soba. Hin fakkaatu duba. Irraa kuttee itti baatu singe siirii itti goona. Siirii maal irratti taatee itti baatu. Rifeensa malee. Rifeensa fi faana. Siirii maali? Rifeensa Siirii maali? biyya faana inni jechiitanii Bakkeen akkanaa akkana tattaafatan achitti itti goonetii fi inni bakka nuti yaabna itti nu dhufa. biyya bakka Yusuf ajjeesan biyya naqixee fiddanatti. Kunoo akkam akkama dhifadhu kolaas kanaas waliin baafatee hayyaan as haifaamu. Laa amman deemaa duunaa galgaloitu. Hayyafaamu nu as hafaamu. Ammaan tana manni inni soorkana isa dhayitire. Halkan kana gabbaa. Halkanii miti bara amma guyyaadha halkanii. Hayyee guyyaadha. Faayu si jinni yoo faame hayin gartuu beektu hayi gabbaa meeqa yaa jiru laadhaa bannee ta'e. Adeemtu. Hayi hayyaa fuudhee hayi kaati faayu maal taate maal. Nama laala haa booboo namni wayii. Naan nama laala ta'e. Naan nama laala ayisii haasofsiisi. Liinamni ijaarti Yusuf sanii bar. Yusuf diimaa sanii. Mataa guddaa. Mataa isaa akkanaa san gartee. Laabboo sanii miti. Mataa asii gadi naannoo qabuta. Lala sana ni fadu. Sa Yusuf isa san bira dhaquun fadu. Isuma san rifeensuma tokko irraa naakuti miira akkana dhaabbitu si hanna. Ni sodaadha nama ajjeesa. Nama ajjeesu bar. Yusuf biraan dhaqa malee mishee gubbaa sheexaana san bira gahee xaanaatti na dargisi hin jenne. Rifeensa isaatiin fedharee. Siimi bidaree kan Yusuf qate ka gurbaa sanirraa maal goota? Faayu. Hayyaa fuudhee namni takka haraara jiru. Namni jirullee kutaa. Yusuf hin jenne. Hayyaa hayi faayu. Liina hayi nunu. Gaara mana Yusuf daa'ima. Yalla faayu hayi. Maal gaati teessee lafa laafachaa wani. Yalla. Fulaa bane hayyee. Firraa bana haa. Hayyaa. Kashaa hayi faayu. Wantu. Hayyaa xiqqoon baasitti hin dhufin. Faayu. Hayyaa faayu hottu haati maal gaati. Maal? Dhagamni waan sitti hin himina. Akkasii jiru hawwattoota kabajamtoota keenya kun akkuma argitanii liinaa Baatu kulaan raabana. liinaa manarraa baasuuf yaana ulaa irraa bandaraa ulaa irraa baafnee jechuudha amma yeroo tun galma halkan bariisaaf yaana Inni halkan jajjaamaa ol isaa. mana horii Yusuf sadiitti ergine jechuudha akka isii waan takka isin beektu siirii itti goone itti ullee siirii waa hundi itti ullee Yusuf ammoo akkasuma argachuu dandeenya jechuudha saniif liinaa waan kana hundirratti hojjenne hayyaa kottu yalla dhaabbi faayu kophee haa jedhu faayu ulaa irraa bana kottu hojjeese ittiin waan ittiin asuma dhaabbatu turetti ulaa osoo irraan deema ruusa galchu deemna dhaabbu ol gari gadi takka ittiin bifaa hawaati maal taate. Rifeensa mucaa akkanaa san diimaa san gartee sanii siraanaa murtaa ilmoo inni deemu xiqqoo takka gartee xiqqoo sanii naffiti. Rabbi isin hundeessu ilmoo xiqqoo. Deemaa jira kun. Addida rabbi si beekame. Yalla deemati. Maal? Aduun guyyaadha. Deema. Deemu gabbee Nama jira. harkanree guyyaadha. Deemu waan. Aseer kana haa qollaan jirtu tiyoon kaa. Hottee jirtee jisin daawwattoota jechuuf. Akka isa cooka beektaa daawwattoota kun akkuma argitan liinaan kuttee jirti manarraa baatee kuttee jirti jechuudha gaaratti malee gala Yusuf akkasumallee qabachuu dandeenya saniif jechuudha siirii itti goonee jechuudha siirii itti ullee ibidda irratti itti naqee itti ullee asii baafne jechuudha amma isii manarraa baatee jirti jechuudha. Yusuf gaa inni gaaratti dhagee jirutti gaaratti waraana qopheessinee Yusuf ichi qabu isa. Yusuf amma isii rifeensi isaanaa kutti rifeensa sanii itti. Liinarraa siirii inni booda Yusuf siirii goone. Rifeensa dalagamti siirii. Rifeensa fi faana.